Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome nagaa fayyaadha. Hordoftoonni Abduu Mobile App jalqabatan beeksisanii bakka jiraattan bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan akkasuma warra jalqabaa dhuftan ammoo Abduu Mobile App subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalamaan isin jira. Arramee waa'ee Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa soddomii afuraffaa isaallee sooma guyyaa 10 deebi'ee ammallee gadhiisee jira jechuudha halkanidha. Raayyaan tara maaliif akkanatti ture? Amman tan ammoo viidiyoodhaan isa hedduun fuudhamee YouTube irratti maxxanfamaa jira. Qaanyi Facebook illee osoo taane YouTube irratti maxxanfamaa jira. Chaanaalota isa maxxansan isin agarsiisa. Amma dura yeroo hedduu namoonni hedduu biratti dubbataa turan anillee dubbadhee jira. Hin fuudhina jennee jirraami amma ammoo saaxilaa jechuudha. Warroota chaanaal ofii irratti maxxansan jechuudha. Raayyaan nashiida amma kana hedduu irratti rakkatee ture. Maal irratti rakkatee maaliif akkana ture ka jedhullee isin agarsiisa. Chaanaalota kanallee isin agarsiisa. Isinis dhiisittanii ni gorstan keessan. Abbootiin chaanaalota ammoo dhiifama. Silaka warra chaanala maqaa baasnee mul'isuun qabnu haa ta'u ammoo yeroo hedduu isinitti himne bololi daangaan qabne kun sirrii miti jechuudha. Namni YouTube irra hojjetu namni hundinuu anas dabalatee viidiyoo namaa fuudhuu dandeenya. Garuu kan akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kana fuudhuun zulmii guddaadha jedheeti yaadaan. Waa'ee viidiyoo namaa fuudhuu kanarratti jalqaba irratti dhiifama isin jecha. Viidiyoo namaa fuudhuu caalaa waa edit godhuu bara. YouTube irraa hojiin guddaan editara. An dhugaan isinii hima. Edit waa godhuu sirriitti yoo barte waa edit godhuu yoo baratte haga viidiyoo namaa fuutee Facebook irratti hin fiidu page irratti hin fiidu haga viidiyoo namaa fuutee YouTube irratti hin fiidu waa edit godhuu yoo barte hatta yoo dandeetti waa dubbachuu hin qabaatin iyyuu nama gartee Facebook irratti yaada isaa ibsatu. Amma fakkeenyaaf viidiyoo killee hedduun keessan ni fuutanii garuu haa ta'u keessaa yeroo isin hime ijoolleen hedduun yeroo keessan himeef ni dhiisan jechuudha. Warra isirraa fuudhanii Facebook irratti maxxansitanii asumaanuu maxxansuu ani isin hin hayyamne isiniin jechuu barbaada. Akka jaalala maxxanstan beekni beeyna. Viidiyoo nama jaalattee maxxansuun nama samiidhuudha yeroo hedduu irra deddeebi'e. Amma Raayyaa Abbaa Maccaa kan inni YouTube chaanaala isaa irratti maxxanse fuutee Facebook irratti maxxansuun Raayyaa jaalachaa Raayyaa miidhuudha. Kaan ani maxxanse viidiyoo kii jaalattee fuutee Facebook irra maxxansuun na jaalachaa na ajjeesuudha jechuudha. Sirrii miti kun viidiyoo namni chaanaala isaa marra maxxanfate chaanaaluma isaa irratti ilaalama. Seeratti akka seera addunyaatti beeki hanga sadarkaa online irraan karaa copyrightiitiin wal dhorkuu fi akkasuma waa'ee YouTube waa'ee Facebook kana amma namni akka hin baramne malee nu biratti viidiyoon akkuma qabeenya kiisha keetii fuudhamuutitti ilaalama biyyoota gurguddatan keessatti isin jechuufi. Kanaafuu viidiyoo namaa hin fuudhina. Kiyyas ta'e kan nama biraa kan Raayyaa kan warra diraamaa dalagu kamiyyuu YouTube irraa buustanii Facebook irratti mee aadaa godhaa bara namoonni keenya. Waan kana yeroo hedduu irra deddeebinee dubbanna. Waan laafaa isiniif fakkaatuun mala waan guddaadha. Fakkeenyaaf amma Raayyaan Abbaa Maccaa durii Megara Raayyaa Abbaa Maccaa tas deebina gara biraa kutee tiyyallee keessa naan kutee Raayyaa Abbaa Maccaa duraan fakkeenyaaf kaaseeta gurgurataa ture. Kaaseeta gurgurata gaafa jedhu gurguratee gaafa sanillee faayidaa irraa argataa hin turre. Akkasuma CD gurguree kaaseenni dhaabbatee CD tu dhufe. Eega CD'n dhaabbate amma niimoorii dhufe. Eega niimooriin amma dhaabbatee boodallee YouTube dhufe jechuudha. Duba gaafa kaaseeta xiqqaatu guddatu sponsora qaba. Sponsora yeroo siin jedhu kaaseeta san warra gartee maxxansa ufiifaa maxxansu nama maxxansu mana kaaseetaa geessee maxxansa jechuudha. Gaafa sanillee kaaseetuma gurguran ture. Gaafa CD illee gurguraa turan ture. Gaafa niimoorii illee qubaan qaba. Amman tanallee YouTube irra jiran jechuudha. Duba gaafa kaaseetaa san yoo xiqqaate waan itti baase san hatta yoo guutuu deebisuuf illee baate haga tokko ni deebisaaf. Maaliif kaaseeta san bakka maxxansaa geessee maxxansee gurgurameeti wacii inni istuudiyootti baasee fi ifaajee inni itti baase san ni deebisaaf jechuudha haga tokko. Gaafa CD illee akkasuma jechuudha. Gaafa niimoorii miidhama ture gaafa niimoorii akka malee miidhama ture koppii godhamee niimooriin tokkocharratti Raayyaan guutuun fe'ameeti haala saniin faca'aa ture miidhamni niimoorii irraa as eegale jechuudha. Amma gara YouTube'itti dhufne duuba eega Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa ofishaal jedheetiin gartee Raayyaa Abbaa Maccaa ofishaal mataa isaa eega banate eega inni balballi kiyya kana jedhe mana isaa fakkeessitanii bantanii burjaajii uumuu fi akka gartee YouTube channel isaa irratti hedduun laalamne godhuun kun zulmiidha. Viidiyoo namaa beekii maxxansuu yoo abbaan sin hayyamin karaa amantiitti illee fudhan. Amantii kamuu haa ta'u, amantii musliimaa haa ta'u, amantii kiristaanaa haa ta'u, dhorkaadha gara amantiitti illee. Viidiyoon tokko kanuma abbaa itti ifaajee saniiti. Viidiyoon tokko ifaajee guddaa qaba yaa jira keenya. Akkuma reefu siin jedhee hatta sammuu kee keessaa maddisiistee waan saba kiyyanii fayyada jettee dubbachuu miti. Editiin waan guddaadha. Editara tokko wanni nama miidhu jechuudha. Wanni irra guddaa yoo editara barte nama gartee cal jedhee bilisa Facebook irratti yaada isaa ibsate fuutee edit gootee hojjechuu dandeessaa jechuudha. Garuu viidiyoo namaa kan abbaan itti ifaaje laaftumatti gadi buuftee firii YouTube irra maxxansuun Facebook irratti maxxansuun kara tokko illee fudhataman qabu. Jaalattee illee hin jedhamu jechuudha. Kanaafuu Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kanatti jalaa koppii godhuun
aadaa malee kun kanuma wal qabatee waan jechuu barbaade maalinni amma raayyaa abbaa maccaa fakkeenyaaf taraa tana maaliif akkanatti ture itti mijatuu dide akkuma dhihoo isin jenne gaafa seensa soomanni osoo seenin duri raayyaa abbaa maccaa beekee gaafa soomanni seenu guyyaa 4-5 durseetti gadhiisee guutuu wal gaha jechuudha namni soomana nashidaa raayyaa abbaa maccaatiin yeroo gartee hafuura fudhachuu barbaade yeroo gartee taraawiyaan deemne maalin jenne yeroo taa'u nashidaa isaa kanaan bohaaraa jechuudha nashidaa isaa kanaani dabarsaa jechuudha barana kun guyyaa 10tti eega deebi'e cinaa sanuu adda mummuree jarjaraan haala saniin isinii waraabee jechuudha raayyaa abbaa maccaa walaloo kana hagam takka itti ifaajee kan saa tokko dheeratu kana waraabuun hafee meeshaan istuudiyoo guutuu jalaa gubatee achi keessa foormaat jalaa ta'e kan inni xumure kan inni waraabee xumure jalaa foormaat ta'e sadarkaa kanaan isa eege jechuudha duuba raayyaa abbaa maccaa itti mijateen seen dirqama waan saba kiyyaaf waadaa seene kana jedhee itti uf rakkisee halkanii guyyaa ifaajee inni guyyaa 20 kana ramadaana soomana yeroo boqonnaa isaa ramadaana irraa hafee nashiidaa kana waraabuurratti dabarsee guyyaa soomani deebi'e amma nuu maxxanse jechuudha duuba ati laaftumatti achirraa gadi fuutee chaanaala keetirratti maxxansitee raayyaa 34ffaa jettee ugguu sheer gootu kuni zulmiidha kuni hanna jechuudha hattuu takka osoo isin hattuu yoo argiteetti dhiifta sirrii miti jechuudha kanaafuu nuti illee ni saaxillaa jechuudha amma isin illee maal gootan fakkeenyaaf iddoo sarchii kana irratti barreessitanii jechuudha akkatti argitanii isin hima nama ustaaz raayyaa abbaa maccaa jalaa fuudhe hunda isaa akkatti argitanii isin hima raayyaa abbaa maccaa ka jedhu kana gubbarratti bakka sarchii kana irratti jechuudha raayyaa abbaa maccaa jettanii maxxansitan raayyaa abbaa maccaa jettanii maxxansitan barreessitaniiti fuula dura jechuudha seetingiin adda addaa fakkeenyaaf amma kiyyaa iddoo tuqaa fuula dura kanarratti jechuudha seetingii jedhee naaf fida seetingii bakka jedhu kana ogguutu wixanii bakka tuttuqaa kana ogguutu wixan fiiltara ka jedhu kana ogguu isinii tuqe jalatti jechuudha akkaataa anamma itti irratti amma durallee isin barsa jira viidiyoo waa'ee kanaa jechuudha bakka kanneen jechuudha seetingiilee kanneen irratti wal qixxeessitanii kan gartee torbaan kana keessa bakka nama gartee torbaan irratti godhe kana irratti jechuudha torbaan irratti guuttanii isinillee jechuudha yoo fetan sa'aatii 24 fakkeenyaaf amma kun sa'aatii 24 keessatti kan amma inni gadhiifame guyyaa takka yoo guunne mire guyyaa takka keessa jechuudha kun amma torbaan kana keessa jettanii akkasitti isinii fida ka torbaan kana keessa maxxanfame akkasitti isinii fida irra deemtanii chaanaalota kan hundayyuu maaliif viidiyoo namaa fuutee maaliif raayyaa abbaa maccaa jalaa gadi buuftettanii itti himuu dandeessu jechuudha amma fakkeenyaaf chaanaalonni amma isin agartan kunniin warra raayyaa abbaa maccaa jalaa gadi buusee maxxansee jechuudha warra gartee yookiin ammoo akka bifa reakshin raayyaa abbaa maccaa atiif beeksisuudhaaf irratti hojjetan baanuun warra nashiidaa gadi buufateetuma achirratti maxxanfate fedhu viidiyoo footoo irraa jijjiiree sagalee haa ta'u homa fedhe haa ta'u raayyaa abbaa maccaa 34ffaa nama maxxanse haala saniin gorsa akkasitti itti himaa isinin jechuu barbaadeeti raayyaa abbaa maccaa koopiraayitii isin irratti erguu wallaaleetii miti kabajaaf isin dhiisee nama guddaadha kabajaadhaaf isin dhiisee isin ufii keessanii beekuu qabdan raayyaa abbaa maccaa sirraa beeki wanni inni argatu ruubuu waan kana baasii inni baasee kana hin deebisuu fi haa ta'uti ammoo osoo gartee haga tokko fakkeenyaaf yoo inni gartee birri 100 takka baasee 100 takkarraa yoo 30 illee 20 illee deebiseef irraa gargaaree jira jechuudha laakiin yoo ati ammoo akka gartee chaanaala isaa irratti guutuun hin laalanne akka gartee laalchi ummata akka faca'u goote kan achiin dhufee kaati maxxanse kana laala kan asiin dhufee kasan maxxanse laala kan isaa kanarraa qoodamu jechuudha laalcha isaa kanarraa qoodamtee itti hisdii godhuudha akka isaan laalamne godhuudha kana rabbiititti illee haqaa miti jechuudha waan inni akkana itti ifaajee soomana keessa guyyaa 20 nashiidaa irratti dabarse raayyaa abbaa maccaa dura akkuma isiniin jedhe shawaala keessa maxxansaa tureemi soomana guyyaa 20 ramadaana soomanaa taraawiya salaataati yeroo boqonnaa isaa nashiidaa waraabaa jira ustaaz raayyaa abbaa maccaa kun waan guddaadha takka akkanatti tureen beeku jechuudha raayyaa abbaa maccaa kana turuunu maal inni jalaa foormaata kompiitara waliin istuudiyoon guutuun jalaa gubatee da'waatti yeroo isaa dabarsaa taraawiya isaa salaataa soomana isaa soomanaa yeroo boqonnaa qabu nashiidara dabarsee waraabee arra yeroo ati gabbuuftee jalaa sheer gootu kuni gonkumaa fudhataman qabu zulmii guddaadha kun karaa amantiittis karaa aadaatittis aadaa maleedha kun viidiyoo namaa fuudhuun nama jirti kan akka raayyaa kana fuudhuun ammoo haafa daangaa dabreedha bolola daangaa dabreedha bolola akkana kana ammoo walitti hin dhiifnu warri chaanaala kana akkanatti maxxansitan kunniin dhiifamallee naaf godhaa sirrii miti chaanaala haaraa ta'u hordoftoota hedduu ka qabu haa ta'u gonkumaa fudhataman qabu jechuudha chaanaalli gariin faa maqaa islaamaa maqaa bareedaa maxxanfattanii viidiyoo raayyaa kanatti hattanii fuudhuun gonkumaa fudhataman qabuun isin jedha akkasuma hordoftoonni illeen sheer walii godhuu fakkeenyaa fi nama gartee hatee waa maxxanse ka isaatiin sheer godhuu fi dhiisuu kana baruu qabdan itti hima haga sheer gootaniif obboleessoo dhaabbadhu wanni kun keetiimi jedhatti hima viidiyoo kiyya haa ta'u karaayyaa haa ta'u ka abbaa barbaadeetu haa ta'u jechuudha viidiyoo kama abbaa viidiyoo san waraabee qopheeffatee ediit godhateeti kanaafuu waa ediit godhuu baradhaa
haga viidiyoo namaa ka edit godhame fuutanii Facebook kan guddifachuudhaaf YouTube guddifachuu fiidan ofii keessanii edit godhuu bara kasan bira dabre tarii nashiidaan waan akkasii mijatu dhabaa mala fakkeenyaaf reaction waan jedhamutu jira reaction irratti hojjedha yoo waan namaa fuudhuudhaaf rakkattan reaction irratti hojjedha viidiyoo sanis beeksisaa cimina isaa beeksisaa ofii keessanii irratti haasaa reaction akkamitti hojjetama ka jedhu YouTube irra seenaa bara edit waa edit godhuu fakkeenyaaf anilleen fuula dura karoora dheeraan qaba akkaataa editara waa itti edit godhatan akkaataa viidiyoo itti bareechiftanii waa edit gootan akkaataa itti editan anilleen fuula duratti bal'inaan barsiisuuf deema inni biraa immoo Ramadana kana faaboodha ka Ramadana keessa biiziidha hedduminaan bal'inaan barsiisuuf deema nama hedduutu barsiisa YouTube fakkeenyaaf hatta warroonni YouTuberoonni illee beekan waan hunda ofii beekan isinitti hin fakkaatin afaan hindiirraa hiikachaa kan afaan hindoonni barsiisan kan ingiliishiin barsiifamu laala akkasumatti barate namni hundinuu kaan ogummaa keetii waa bareechisuu suutuma suutaan harka diriirfataa akkasitti deemta viidiyoo namaa ka tolfame fuudhutti fiiguu caala ofii waa tolchitee bareechuu bari haala saniini jechuudha karaan ittiin guddattu atillee karaa ittiin yoo Facebook guddifachuu barbaaddes yoo biizinasa dalaguu barbaaddellee karaa saniini yoo saba keetii gartee waa itti mul'isuu barbaaddellee karaa saniini kana maatiin fiiguun hanna ati fakkeenyaaf mallaqa nama kiishaatii fuutee deemtee yoo uffataan bitatte mallaqa namaatiin fuutee bitatte yeroodhaaf uffanni sun sirri bareeduu mala malee gaafa gartee hanni sun sirra qabame hannaan gaafatamtaa jechuudha kanaafuu akkasitti hubachuu qabdanii isiniin jira ani Abduu Mobile App irraa hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagaa naa tura